Barreessaa yookiinis barreessituu ta'uutiif karaa imaammata mootummaa adeemsa nuti keessa dabarru yookiinis eeyyama nu baasisnu hin jiru yoo ta'e iyyuu ofirratti hojjechuutiin garuu maa'ii guddaa baasuu dandeenya. Akkas jechuunis barreessaaf barreessituu ta'uu warri barbaadan jalqaba wanti isinirraa eegamu ofirratti hojjechuudha jechuudha. Innis barreessitoonni baay'een akka haasa'anitti hundeen barreessuu isaanii dubbisuu akka ta'e haasa'aniiru. Kunis immoo namoonni wanta nyaatan akkuma deebisanii deeffatan wanta dubbisanis deebisanii barreessuu danda'u jechuudha. Dabalataanis immoo yeroo wantoota baay'ee dubbisan wantoota baay'ee irraa ogummaa argatanitti ogummaa mataa isaanii dabaluutiin barreeffama bareedaa barreessuu danda'u gatii ta'eef. Kanaaf iyyuu dubbisuun namoota baay'ee bukkeetti wanta nuffisiisaaf jibbisiisaa akka ta'e hundumti keenya iyyuu beekna. Garuu amaleeffannaa gaarii akka qabaannuuf guyyaadhaa gara guyyaatti of shaakalsiisuun barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu guyyaadhaa gara guyyaatti yoo xinnaate fuula 5 hanga 10tti kitaaba tokko dubbisuu yaala. Isa erga dubbistanii booddee waggaatti meeqa dubbisuu akka dandeessan tilmaama. Guyyaadhaa guyyaatti otoo haddaan hin kutin, otoo hin nuffiniif abdiituun kutatin dubbisuu yoo bartan yeroo muraasa booddee amaleeffannaas ni ta'a. Jechuunis dubbisuu dhiisuu hin dandeessanii jechuudha. Achi booddee garuu barreessaa bareedaa, miidhagaa fi cimaa taatanii ba'uu dandeessu. Barreessuu yeroo jalqabdanis wanta guddaa barreessuutiif hin ariifatinaa. Wantoota xixiqqoo barreessuutiin hiriyoota keessaniif, maatii keessanii fi sooshaal miidiyaa adda addaa irratti namootaaf hiraa. Namoonni wanta isaan isiniif deebisan dhaggeeffachuudhaanis koomentii yookiinis rakkoodhaa gaariidhaa jedhanii yaada isaan isiniif kennan hundumaa fudhachuutiin of sirreessuuf yaalaa. Sana booddee wanta bareedaatti ba'uu dandeessu. Hayyee egaa daawwattoota keenya seenaa milkaa'inaa har'a dhageessanii fi keessummaa nuun har'a qabannee dhufnee turreerraa wanta guddaa akka barattaniif ofirratti hojjechuutiif murtoo guddaa akka murteessitan abdii qabna. Ammas Do'ee Miidiyaan sagantaalee wal fakkaatoo babbareedoo ta'aniif kaka'umsa hojii isin keessatti uuman baay'ee qabatee waan dhufaa jiruuf adaraa keessan subscribe, like, commentiif share gochuu hin dagatinaa. Hangasitti torban gaarii isiniif haa ta'u.